anqaa isin fiddan kanaaf abdanne malee hiraaba maleedha haftira bakka namoonni nuu fidii haftira sanyee nyaanne yeen isinirraa gammadee jira rakkachaa rakkoo akka malee keeysaan jira roobnilleen mana kana keeysatti nurra gaddimisee qorqorroonni yaasti imaanaan teessan nu geessee jirti amaanaan teessan qarshii 136 nu bira ga'ee rakkoo biraa qabdano tagamnu nyaata sin qabnu amma lubbuu isiniin nu deebisee lubbuu anqaa isin fiddan kanaaf abdanne malee hiraaba maleedha haftira bakka namoonni nuu fidii haftira sanyee nyaanne ila ammaan tanaa ijoolleen xixiqqoon tun kawwaata kan harkate wallaahi billaahi kana jirti qarabbiitiin kakattee kana isin jechaa jirtu obboleeyyan keenya namni wanti kun itti dhagaamu obboleeyyan kiyya akkuma taraa dheengaddaa isin dhagaametti arrallee ijoollee tana cinaa dhaabbaddaa rabbiif jechaa isin jaa manni rakkoo nurra fidaa jira qilleensa dhiyoon tana jiru tokko gidaarri bakka mana gadii kanatti osoo taa'anii jirru nurra jigee bakka ijoollee illee narraa miidhuu ka'ee rabbiin kaaliin naa baase gargaarsi isa kan ammaan tana qaceellotti akkana raggajaartaniin obboleeyyan mana inshallah baruufiftaan keessa isiniif eegalla yoo rabbi jaayyee isin yaalaaf torbaan kana isiniif eegalla mana moo nuti ni jalqabnaa kara hundaanuu waan dandeenyetti fufna godhullee akka dandeenyu abdii qabna garuu deebisaa keessanii isin ilaala akkuma dheengaddaa immoo har'aa isiniin abdadhaa abdii guddaan isinirraa qabu manni kun akkuma agaraa jirtan bakka nan jiru tana hunda duubaan gajjigeeti jira jechuudha ijoollee tanaa mana irra jaarree akkasuma qulfiillee taraqqabsisnee wallaahi wabillaahi maqaa rabbiitiin kakadhaa ijoollee tanan dura taayetiin kakadhaa akka mana kanaas jaarreetillee qulfi harka keenyullee abdii guddaan isinirraa qaba eenyu abdanneeti eega rabbiitii isin abdanneeti maaliif akka yatiimman karnatti garaan jabaannee isin beeyna obboleetii teenya amma waan nyaatanii fi waan dhugan finneefi jirra akkasuma uffataas ijoolleen nama meeqasa nama sagali ijoolleen taa magaalaa keessa qottee akka tasaatee nuti sosootti ni min dhufne waan ta'eef ijoolleen taa magaalaa keessa qottee jirti isaan illee barbaannee uffatatti goonee waliin isiniif dhiyeessine jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa fayyaa isiniin jecha har'a guyyaa gammachuutiin dhufnee akka duraanii tiimtii alhamdulillah ijoollee tana gargaartanii wallaahi keessaafuu hordoftoonni arjuun hedduu takka galatooma warri feesbuukaa kunoo akkanatti gama kanaanis gargaarree jirra amma gaa manaatu hafee manaanis wal cinaa jirra. inshallah isin abdanna isinuma fi rabbi abdanna galatoma wallahi waan isin injoon beekan gamachuu keessa oda يوني في بربادا ملكا وآخرة أرجو فردوسي ولا نبي بيرا يتيما في كابا ركوي الرافورا كسين أرجنا جلال رب الرا كخايم بانيف نوران كنيف كتر باندي تاتي أكن قبل نيفي أكبر خاتي دبين ترفو في دبي قتي قبدو حكنو تاتو في جلقبة الجيني بوديس بريجو في رب مفارسيني ربي شكرو في كوبانو قبادو جنتي مو في كوباسي قبارنا سندي زرقو في مدوجا عرابا خطابك أجو خلي سرستانان فلو مدرافي الدنيا قبادوفني ونتتنيوفي إسو مقباري عبادة قدوفي جلال ميسا كفار قجوفي جلال ميسا كفار قجوفي وانتي جيرانو دنيا تنرى دنيا دنتودا yeen isinirraa gammadee jira rakkachaa rakkoo akka malee keeysaan jira roobnilleen mana kana keeysatti nurra gaddimisee qorqorroonni yaasti san gubbaadhaan qorqorroo qilleensirraa fuudheeti gubbaarra nurra roobaa jira dhaabnirraa bu'aa jira obboleettiin teenyatu nuurifatteeti duraan ol garagalleeti fayyadabatna duraan fayyaan qabaa eegan ammoo osoo nuccuu namaatii fi bishaan namaa miicuutiin miicaa fi bishaan namaa guuraan najjeestee kalee fi onneen tun hundina dhukkubdii amma dadhabeetiin osoo jiru mana isaanii kaan dhaqee oolatti bakka mana saaniitti naarkitee maalirraa yennaan dalagaa dhaqee
na dadhabsiisteetiin ciisee maalirraa innaan obboleettiin teenya tun nu gargaartee ganaa dhuftee rakkoo teenya san hunda harkitee gargaarsa akka ajaa'ibaa nu godhaa jirti. Rabbiin akka feetan isiifillee haa ta'u isiniifillee haa ta'u warra na gargaare guutuudha. Yaada muraati isin yaa guutu immoo na gargaaraadhaan jedha. yooni fi barbaadan milkaa'oo akhiraa argachuu firdawsi ollaa nabii biraa yatimaa fi qaaba rakkoo irraa furaa akkasiin argan. Viidiyoo dheengaddaati irrattis viidiyoo mucoon tun dubbattee fi hamma isiin dubbattees jechi isii tokko maagaraa jirtan irra baay'een keessan viidiyoolee guyyaa san hojjetamerraa viidiyoo mucoon tun dubbatteetu irra hedduu deemee jira. Ilaa hamma isaan gurguddatanitti illee cinaa jirraa jettaniif qabdan san diyaasporootii rabbiif jechaaf qabdan sanis osoo dhokachuun taane as baatanii amma kajoollee tana gargaartan jechuudha. Kanaafuu nuti nyaata hanga kana wanti finnee fi gartee nama waan nyaatuu fi waan uffatu qabuutu gartee manuma sanuuf irra gadhaaba waan ta'eef as dhaabbannee jechuudha. Wallahi dheengadda guyyaa as dhaabbannu abdii keessanii fuula keessan dhaabbannee turre arraboota viidiyoon isinirraa waraabamuu jeeniitiin kute inshallah yeroo biyye. Viidiyoon kun arraboota gammachuutii irraa waraabamallee gaddaa arraboota irraa waraabame jee yaadu. Kanaafuu akkuma obboleen teenyeettatti kuma dhibbata kichaa sanirratti idaatanii namuutu waan qabdanii nu cinaa dhaabbattanii itti fufuun keenya ammaan isiniin ja'a. Maaliif ijoollee tanaa uffata bituufi yaallee yoo kan jettan taate namni haadhaa fi abbaa qabu sii gaafa ijoollee ni beekta. Gaafa ati biyya jirtu atis ka biyya kas jiru namni haadhaa abbaa qabu ni beekta. Sii gaafa ijoollee uffata iidaa gisee ijoolleen ollaa keetii bitatte hangam takkaan gaabileen si cabaa turte ni beekta jechuudha. Kanaafuu namni haadha hin qabne waa hedduutu nama dhagaama waan ta'eef hamilee ijoollummaattis ni beekta waan ta'eef namni waan ta'e akkanaatti dhagaamtu keessattuu akkaawuntii kanarratti ijoollee tana gargaartanii manallee waan hundallee xumurannee jirra inshallah. Rabadaana kanarra keessattuu gartee inshallah hojii keenya ni eegalla baruuf iftaan keessattuu waan ta'eef manaas irra gajjaaruudhaaf jechuudha. Kanaafuu jazaan keessan jannataan isiniin jaa akka isin bakka tanatti hin dhaabbannee kana caalaa gootan ammaas abdii qabna. Akka kaayoon baaneef nurraan hanqanneef koo torbaandii taatee akka hin qabamneef akka barakaatee dubbiin tirfooytuu fi dubbii gatii qabdu akka nuu taatuuf jalqaba tolchiinee buddees bareechuuf rabbuma faarsiinee بشكروف كوبانو قبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة خينيا خنوغا إمانان تيسان نغيسة جرتي أمانان تيسان كارشي كمري بافي صدامي جهاتو تو نبرغي أكاس مغاجرين يتوبياني بيتا يرو أمان تنا روزا لما مخروني تاكا زيتا أبا لما باستا لما في كباتي فرتا كافي سابونا كارتون تاكا بالنيفي ماليني أكهوني كارشي ميكا Kuma kudha afurii fi dhibba sadii torbaatam. Kuma kudha afurii fi dhibba sadii fi torbaatam sanuu keessa nu ilaaleetti nuuf kanneen jechuudha. Maal kana qofa ganaa ammas bishingaa fi boqqolloos kaawaa waliin ganaannatanii biddeena ijoolleen tun godhatu jechuudha. Jireenya isaanii keessatti oggulama akka fuula keessanii dhaabbannee jirra. Mana zaaruudhaaf itti fufuuf yaana meeshaas tartiibaan kaameraa isinii waraabna isin ammoo ebbootan deebiinaa ajirii tana dalagadhaa. Wallahi warri ijoollee tana cinaa dhaabbatan bakka xiqqoo irraa baastan guddoon isin haaseentu keessattuu eenyu galateeffadhee eenyu kan isin beeku ijoollee shamarranii faan hedduu takka galatooma mabrinyaa teenyaas tasawwabaa siitiin ijoolleen tun asirra geessee galatoomii ennaani wallahi ijoollee saahibban kiyya hunda ga'an hedduun galateeffadhaa isinillee hedduu takka naa galatoomaan isinin ja'a. Akkuma inni isiniin jeetti asiin nu geessanii nu jalaan hafina manni sunis akka jigee jiru quba qabdanii kuma dhibban hafee akkaawuntii irra dhiifannee jira kuma dhibban san irratti maallaqaan nu barbaachisa mana san irraa jaarraa chaalenjii miti kuni kanaafuu rahmata rabbi irraa garaa murannu jabaadha.